qoy ijoolleen dhiyoo tana Itoophiyaarraa hara Dubaay dhufaa jirtan tun siqaayii wala shiggirii gaafa biyya jirtan maallaqa gaafas dhuftan dalagaanne ulfaatti way dalagaa Dubaay lammatan dhuf durammaattu si fide maal barbaacha dhufte duraan qabi dudda kee lafa gaddalagi ni dalaydaa miti dalaga dudda kee lafa qabi wanni taa'anii fidan miskiinummaa qofa dhageeyse dudda kee lafa qabi dalagii ni dalayda isi warroonni dhiiraa kan dhuftan kun dubartii Jibuutiidhaan Yemaniin Saudii seentee mana Arabaa keessa akka marwahaatti dalagu jirtu tanallee hanqattan la hawla wala quwwata illa billah a'udhu billah wallahi namni sirriitti koflin jiruun Dubaay akkana jiruun Dubaay akkuma gartu kana akkana majjirra nuti takkaalaa qottee teenya tana takkaa ciranneen been takkaan ciran qottee teenya takkaan ciran qottee teenya onni nurraa fita shiboodistiiti dhageeyse wanni kas jaamun jiru qabi dudda kee lafa gad hanga maallayni biyya Arabaa nama dhukkubsu argi dhageeysanii hangas argi qabi dudda kee lafa gad ni dalaydaa miti dalagi dhiiga hurki maal barbaacha dhufte duraan taa'uu dhufte wallaahi hin jiru wanni akkasii qabi dudda kee lafa gad dalagi wanni kas jaamun jiru harmeeti yakkana ta'e harmeente maal si goote harmeen tantee laal garajjee sagal garassi baattee waggaa 3 dudda si guddiftee umrii isii guutuu onnee isii keessa si jaalatte arra immoo dalaydee akka dhiiraatitti wanni rabbiin gartee dubartiirra dhiira jabeesseefu maaliif isin dubartuma sanuu hanqattan innaa lillaahi khayra wa khayraata hasbun ismatti haa gahu gurratti isin calahu Muhammadoo haroo dhufee jechuudha allammatan dhufuu Dubaayin rakkoo hedduu jira siqaayii laa wallah siqaayii makana hojjetanii tumaan dalaganii siqaayii isin amma argitan kana dubartiin waggaa meeqaa siqaayii makana hojjette akkuma isin argitan kanatti siqaayii makanaan waggaa 10 namni amma ka amma haroo dhufe malee kan duraan dhufe hundi isaatu waggaa 10 oli malee waggaa 10 gadi namni jiru hin jiru abbaa rabbi labsee fi waggaa muraasa keessatti nagaya jedhee biyya galee yoo jiraate malee harkirra caalan isaa ka waggaa 12 waggaa 10 hedduu lakka'e. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan salamtaa isin gabachuun daganne hundumti keessan alaa fi keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraatanii isin jedha nageenyi kee qilleensa namarraan isin haa qaqqabu hordoftoota kiyyaa warroon jalqabarraa hanga ammaa na hordofaa turtanii nafaan turtanii maatii kiyyaa turtan hedduu galatooma bakka yaaddan muraada gayaa haajamuraan keessan isinii haa guutamu bakka guddaa gayaa harka fayyaa argadhaa umrii dheeradha isin jedha hordoftoota kiyyaa egaa horoon haroo taatan immoo welcome baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira seenaa subscribe like share gochuun hin dagatinaa viidiyoon kiyyaa isintti tole horoon durallee like share gochuun jajjabeessaa galanni keessan hedduudha hangana jedhee himuu hin danda'u ammallee kanuma itti fufaa isiniin jedha egaa viidiyoon kee kaarra qabadhee dhufee waa'ee Muhammadoo Dubaayin dhufeetii jechuudha Muhammadoon askaloo kana Dubaayin dhufee walaloo baasuu jammare kun immoo sheemidhaa gajjedhanii dalagachuudha dalagaaf manaa bayanii dhiirri dubartii caala jabaateetiniin annisaa'uun xa'iif warrijaalun alqawaamiin jedhanii akkasii dubartiin da'iifaa dubartiin dadhabduudha akkasumattuu dalaynee maatii keenya jijjiirree of jijjiirree jireenya keenya oofana jechuudha yeroo asii maallaqni ergamu maallaqni uumaa biiroo keessa hojjetanii dhufe namatti fakkaata naman arginiif akkas fakkaata ka dhufe argee bu'aa bayii hedduu waa hunda obsee sabareetu dalagatee ofillee jijjiiree galaa jechuudha yoo ta'e baluun ala deemaniin dalaga jedhan laafaa nama fakkaata malee biroo gan dubbiin ni jabaataa jechuudha akkasii walaloo ofitti baastanii ofitti naman kolfisiisinaa jedhaanillee akka kiyyatti jechuudha gajjettanii jabaattanii dalaydanii maaf dhiirri biyya keessa taa'ee harka dubartii eeggataa dubartiin achi xaartii dhiirri taa'ee akka dubartii fuula dubartii nyaataa maaliif namni maqaa dhibba isinitti baasaa silaas morkuma saniifuu jabaattanii dalaguu qabdanii walaloo akkana kana baasuu hin qabdanii jabaattanii dalaydanii mul'isuu dubartii bichaa miti namni dalagee mul'isuu dhiirri harka sallama ta'uu qabaa
maashaallah dhiirri biyya keenyallee nama dalagatee fuula ofiitiin bulee jireenya ofii jijjiiratu. Amma biyya keessatti dubartii bichaadha namni harka caalan mana ijaaratu biyya arabaa kana deemee dhiira muraasa malee harka irra caalan dubartiidha. Kanaafuu dhiirri akkuma dubartii sanitti jabaatee hojjetee jireenya ofii fooyyeffachuu qaba. Akka baasii bahee biyya namaatii dhufe biyya keessa immoo dalagaan dhabamnaan namni biyya maallaqa hangana ga'u kana baasee dhufe sanii miti yoo jedhe immoo namni maallaqa 400,000 kan 300,000 wacii godhee dhufe kana biyyumatti osoo dalagaa tokko uumatee dalagatee akkasii sanii miti yoo jedhe immoo gad jedhee duuda ofii hidhatee jabaatee dalagatee bakka guddaa ga'ee jijjiiramuu qaba. Walaloo ofii baaftanii nama ofittiin kolfisiisinaa. Wallaahi nama kolfisa viidiyoon suni jechuudha. Walaloo lama baastanii tokko miti. Kiyyuu jechuun amma maaliin natti fakkaate waan nyaatan dhabanii darachatuun amma waa hedduu walaloo ofitti moggaastanii hin jettanii jechuudha. Maaliif wallaahi amma yeroo haaraa dhufnu sanii waan deemnin arginu biyya arbaa kun bakka waan xiqqoo dalaganii yani akka gaarii namatti fakkaata beeta. Bakka yeroo as dhufnu san kiyyuu jechuun amma nama jechisiisaa jechuu yeroo amma ijoolleen maan shamaraatu jechuudha. Kan haaraa dhufan jechuudha. Amma bakka ramadaana kana keessa sirriitti itti mul'ata bakka dalagaan miidhamni dalagaa biyya namaa kana akkamii akka nama miidhu akkamii akka nama yaachisu akkamii akka yaada keessa nama galchu akkamii akka duwida nama guutu. Amma muluun isiitu haaraa dhufte jechuudha. Hin dubbatti akkamii dalagaan ramadaanni kun mee akkamii isinii wajji nuree silaa barannee jira. Ijoollee haaraa amma dhufte yoo taate malee mee akkamuma isinitti fakkaata dalagaan ramadaana kanaa baatii kanaa jenna. Wallaahi miilli kun namarraa yaa'a dugda kana nama kutaa dhaabatuu dadhabne dalagaan baay'ee ulfaataa maal godharree akkasumatti kan ulfaatu san obsanii keessa dabaranii gaafa tokko waan guddaa arganii. Kanaafuu isin ijoollee shamaraa gadi hin jirtanii jabaattanii dalagdanii shamara caalaa taatanii mul'atuu qabdanii. Isinillee akkuma dubartii mana biyya ijaartee haadhaaf abbaa ofii jijjiirtee of jijjiirte kana of jijjiiruu qabdanii. Wannummaan namni wal loluuf hin jiru amma irra caalan safniitii taa'eetii maallaqa mukii as ergi naan jedha tokko irra caalan kanumaaf wal hiika jechuudha. Kanaafuu namni wal hiikuuf wanni wal dhabuuf hin jiru lachuu dalagatee abbaa birriiti. Isinillee dalagdee mana haa ijaartu atillee dalagii mana ijaarii harka yoo wal gargaaran hiyyummaan ni baddii. Taa'insi immoo akkam cattiinuu baantu hiyyummaa fida. Taa'insi immoo faayidaa hin qabu. Hojjechuma wayyaa jabaadhaa hojjedha isiniin jedha. Yoo sanka biyyaa dhufaa jirullee haamilee jabaateetiin dhufa. Yookaan immoo yoo hin taane biyyuma taa'ee haa dalaguutu fakkeenya fudhataa jechuudha. Akkasii gaarreftoota kiyya Maammadoo walaloo ofii baase kanaaf anillee gorsa kiyya dabarseetiin jira. Akkasii jabaadhaa dalagadhaa isiniin jedha. Maammadoon biyyarraa baatanii jabaadhaa uma fedhillee yoo ta'e obsaan dabaranii obsaan aannan goromsaa dhuga jedhanii obsaan bakka guddaa gayan malee har'uma dhufanii har'uma hojii gaarii maa hojjechuu dhabe bakka gaarii maa dhaquu dhabe namiidha yoo jedhanii uummata akka hojjechuu hin danda'anii. Homa yoo akkana laalan fagoo namatti fakkaatutu harki goota ijji dabeetti jedhan ijji yoo laalte of hojii kana mulu amma naan hojjedha akkanuma hojjedheetiin hin jiraadha akkanuma hojjedhee hoggaa dheeraa lakkoofsiisa namaan jetti beeta ijji amma yoo jira harki immoo goota san waan san hojjetee waliin gayaa jechuudha. Rabbiin humnaa fi fayyaa nagaya nuun dhabinii hunduma kenna. Ka biyya namaa kana keessa faca'eetiin hin dalagatu fayyaaf nageenyi yoo jiraate waa hundaa dalaganii of jijjiiranii biyya ofiitti galanii abbaa ta'anii jechuudha. Waan manaa bayaniif san laalanii waan maaltu mana na baase maaltu biyya kiyyarraa na baase jedhanii obsanii dalagatanii of jijjiiranii biyya namaa hoggaa dheerallee hin taa'oo jedhan hoggaa 4 takka hoggaa 5 takka jedhanii dalagatanii seera waan dalagan sana irra kaatanii gara biyya ofii galanii dalagachuun ni danda'ama jechuudha. Erga biyyaa bayanii jabaatanii waan guddaa tokko godhatanii gara biyyaa galuu wayyaa suni murtee abbaatii yoo baluu kiyya gargaaraa fira kiyya gargaaraa maalii kiyya gargaaraa akkasii godha hojjennu jedhe namni waggaa 20 biyya namaatiin galu walaakin namni jabaatee waggaa 5 takka osoo waa takka hin balleessine nyaataa fi dhugaatii ofii bichaa hojii godhee sanitti waan barbaachisuuf fooyyessee gara biyyaa ofiitii yoo gale inuma biyya keessa jiraata jechuudha. Akkasii rabbiin nu waraaf umraa danuu butee nagaan biyya nu haa galchuu nama waggaa dheeraa biyya nama laakkaa'u miti.
nama yeroo gabaabsitutti hajaa muraada kennu guuttatee garbee agar rabbiin waa taasisuu jabaadha dalagadha isiniin jedha mammadoon jabaadha faatee caalaa jabaatanii fakkeenya taatanii argamuu qabdan malee kan waan faaxeenuu hoggaa 10 dalaytu obsitee gidiraa mana madaamii keessaa ciqiciqee ijoollee ciqiciqee maatii hunda dandeettee dalaytu kana kanan caalu aduu isin jabaadhati sirriitti dalagadha bakka guddaa gaa obsan bakka guddaa gaanii egaa hordoftoota viidiyoon kakaarraa kana fakkaata waan argeeffattaniif iddoo galatoomaa haga viidiyoo biraatti wal deebinutti baay baay.